Maatiyos boqonnaa sagal lakkoofsa lamarraa sagalee waaqayyoo dubbiseetanii sagalee waaqayyoo gabaabsee waliin ilaallee gara waaqayyoon kadhachuutti darbina. Garuu har'as dabaleen dubbadha. Amantiitti ta'a. Sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaa fi amantiitti ta'a. Inni dubbatu waaqayyoo waaqadha. Waaqayyoo sagalee isaa isa ergu duukaa jira. Har'a sagalee sitti dubbate waaqayyoo iddoo kana hin jiru jettee yaadda yoo ta'e dogoggorteetta gatii si baay'isa. Lafa kanarraa nami nama caalu hin jiru. Waa'ee nama caalu dubbachuuf hin dhaabanne. Iddoon kun kan nuuf kenname waa'ee isa hundumaa caalu, waa'ee isa hundumaa uume, waa'ee isa waaqayyo isa bara baraan jiraatu dubbachuudhaaf as dhaabanne. Dubbiin kun immoo kan dubbatamu amantiidhaanidha. Beekumsa bal'aadhaan hin danda'amu. Bara dheeraa waldaa keessa jiraachuudhaan hin danda'amu. Nama guddaa abbaa qabeenyaa guddaa ta'uudhaan hin danda'amu. Dubbiin kun kan dubbatamu amantiidhaa fi ayyaana waaqayyo namaa kenneenidha. Waaqayyo immoo gaafa kana namaa kennu ittiin boonuudhaa fi ittiin qabeenya horachuudhaa fi ittiin jiraachuudhaaf miti. Dabarfamanii hamma kennamanitti dubbii kana dubbachuufidha. Waamichi waaqayyo inni calqabaa hojii isaatiif akka nuti gadhiifamnuuf garbummaa jalaa nu baase kaleessa dubbadheera. Amma yeroo namni tokko asirra dhaabatee dubbatu boris namni dhaabatee gaafa dubbatu hamma namni ga'u sana amma namni sun ga'u ilaalta otuu hin taane hamma dubbichi ga'u humna dubbichaa amantee dhaggeeffachuu qabda. Tariiti namaati gatii laanneef tokko waaqayyo gatii godhee waltajjii guddaa irratti yoo argite gaaffii akkasitti hin taane eeyyee namni sun dadhabaadha. Humna jabaasa kan waaqayyootu nama dadhabaa keessaan dubbachuu nama dadhabaa keessaan hojjechuu gati jaallatuuf waltajjichi isaaf kennameera. Namichi kun gaaf tokko hin deema. Dubbiin inni dubbatu garuu bara baraan jiraata. Namichi kun gaaf tokko hin dadhaba. Dubbiin kun garuu bara baraan jabaadha. Namichi kun gaaf tokko hin dogoggora. Dubbiin kun garuu sirriidha. Kanaaf amantii keessanii sagalee dhageessan irratti godhaa. Sagalichatti amantaniitu taanaan otuu dhaggeeffachaa jirtanii yoo gaaffii deebitutti kennama. Yoo dhukkubaa qoricha ta'ee sitti dhaga'ama. Yoo rakkinaa furmaata sii kenna. Garuu amantii qabaadhaa. Amanaatiiti dhaggeeffadhaa jechuun jaalladha. Nan dubbisa akkas jedha. Kunoo jarreen tokko nama dhaqni isaa gar tokko du'e sireera ciibsanii gara isaa fidani. Yesuus amantii jarreen kanaa yommuu arge namicha isa dhaqni isaa gar tokko du'eeni ilma koo jabaadhu cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera jedhee ameen. Amantii murtoo qabu jedheen waa dubbadha. Amantii murtoo qabu. Amantiin waan abdatanii dhuguma jira jedhanii fudhachuudha. Waan abdatan tokko. Waan abdatan waan ijaan hin argine jira jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argamne akka waan arganiitti jira jedhanii fudhachuudha amantiin. Barreessaa warra Ibrootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraa waa'ee kanaa xuruu godhee ibsa. Waan ijaan hin argamne jira jedhanii fudhachuudha amantiin. Amantiin maali? Amantiin karaa ittiin waaqayyoon gammachiisanidha. Amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu jedha macaafni qulqulluun. Amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irraa argattu. Amantiin karaa jireenyaati. Amantiin karaa jireenyaati. Namoonni baay'een amantii namoonni baay'een aadaa godhatu. Amantii namoonni baay'een dhaabbata godhatu. Amantii namoonni baay'een shaakala godhatu. Amantii abbaa kootiiti. Kana kaakilii koo kana baabilii koo. Allafa abbaan koo dhaabbatee miillan fuudhanii. Amantii abbaan koo kaakayyuun koo kaakiliin koo dhaabbatee iddoo inni dhaabbatee miillan fuudhanidhaniitu iddoo amantii godhu. Otuu akkas ta'eeti hangafni abboota keenya keessaa macaafa qulqulluu keenya keessaa dhattanii yoo ilaaltanii seera uumamaa boqonnaa 11 kaasee hamma 11tti abboottan Israa'el warra duraa waa'ee isaanii haasa'a. Boqonnaa 12 kaasee hamma boqonnaa 50tti immoo abboottan Israa'el waa'ee warra arfanii haasa'a. Isaanis Abrahaam, Yisaaq, Yaaqoobii fi Yoosefidha. Waa'ee abboottan arfan kana haasa'a.
yoo abbaa biraa kaafne ta'e abbootan kana keessaa immoo abbaa nama hundumaa isa ta'e waa'ee Abrahaam immoo boqonnaa 12 kaasee hamma boqonnaa 25tti gaarii godhee kaa. Abrahaam abbaa saba hundumaa. Abrahaam abbaa nama hundumaa isa ta'e boqonnaa 12 kaasee hamma boqonnaa 25tti abbaa keenya isa guddaa abbaa nama hundumaa isa ta'e waa'ee Abrahaam ibsa. Yoo abbaa biraa kaafna ta'e achi calqabna. Achi yoo calqabne immoo abbaan keenya Abrahaamii Waaqayyootti sidhamanee qajeelummaatti isaaf lakkaa'ame kan jedhu abbaan barreessaa macaafa Ibrootaa lafa kaa'eera. Abbaan keenya Abrahaamii Waaqa isa Waaqaaf lafa uumetti amane Waaqa tolfamaa dhiisee garaa isaa murateetu Waaqa duukaa ba'e. Amantii murtoo qabu jedheen dubbadha. Namni nama simbukkeetti garagalaati murteeffattee taa'edhaanii. Amantii murtoo qabu jedheen dubbadha. Amantiin dhaala miti hin dhaalamu abbaarraa. Mucaan appoostilirraa hin dhaaltu amantii. Haati manaan abbaa manaarraa hin dhaaltu amantii. Amantiin dhaala godhameen kennamu. Qabeenya kan dhaala ta'ee kennamu. Amantiin jireenya. Karaa ittiin Waaqayyo wajjin jiraatanidha. Amantiin karaa jireenyaatiidha. Boqonnaa 2:4 karaa ittiin jiraannudha. Eenyutti amannaa akkamitti amannaa inni jedhu bal'aadha yeroon isaa. Garuu gabaabseen isinitti hima. Amantiin humna ija jabina ittiin argatanidha. Amantiin humna ija jabina ittiin argatanidha. Efesoon boqonnaa 3:12 nuyi karaa Kiristoos isa amanne dhiyaachuuf ija jabina qabna jedha. Karaa isa amanne kana karaa Kiristoos nuyi dhiyaachuudhaaf ija jabina qabna jedha Phaawulos warra Efesooniin. Hin laafinaa, hin maminaa, hin sodaatinaa. Ija jabina kan nuuf ta'u isa itti amanne Kiristoosidha. Nummoo karaa isaa ija jabina qabna. Jajjaboon namootaa biyya keessan keessaa warra Efesoon horii argachuudhaan, qaroomuudhaan, daldaluudhaan, misoomuudhaan ciccimoon hin jiraatu ta'a. Garuu ija jabina hin qabanii. Waanuma horataniifuu hin sodaatu. Nuyi garuu karaa Kiristoos isa amananne ija jabina qabnaa jedha Phaawulos. Amantiin karaa ittiin ija jabina argatanidha. Amantiin akkamii? Inni akkasii nama qaqqabsiisu yookaan immoo akkas ta'uudhaaf nama gargaaru isa jedhuufi amantii murtoo qabu. Memmee amantii jedhame murtoon qabu taanaan jedhaa. Deebi'ee ofii keessanitti kennadhaa. Iddoon amma dubbise macaafa wangeela Maatiyos boqonnaa 9:2 waa'ee jarreen tokko argitu. Jarreen kun Iyyesuusin beeku, lafa inni jiru beeku, waan inni hojjetu beeku. Jarreen kun Iyyesuusin beeku, lafa inni jiru beeku, waan inni hojjetu beeku. Yeroo gabaabduu qabna. Har'aan booddee yoo lafarra jiraanne carraa arganne deebinee wal argina. Yoo Iyyesuus dhufe immoo warri laayisansii taanee jirru gubbaatti wal argina. Jabeessaati ameen jedha. Nan deemuu nan danda'an ta'a. Yoon jiraadhe immoo deebinee wal argina ta'a. Yoo deemne isa caalluta deemna. Deemsaaf ariifachaa jira amman. Addunyaa fokkiftuu kana keessaa biyya abbaan koo na abdachiise biyya waaqarraatti galma ariifachaa jiran. Ariitiin koo fiigichi koo gararraadha. Isiniif jedhee tani malee jedhe Phaawulos. Anaaf gubbaa naaf wayyaa. Naaf bu'aadha inni gubbaa suni. Garuu isiniif han barbaachisa amma. Ana argeera waan hundumaa. Kan akkasa gubbaa sanaa hin jiru jedhe Phaawulos. Fira koo dhaggeeffachaa jirta. Inni lafarraa nuraasaa warraasaa jirru kun hundumti isaa sassaabamee darba. Yesuus hin dhufa. Fooqiin ati ilaaltu kun gaaf tokko mishiqattee xaqallalamti. Aniifatiif warri mallatteeffamne hin dhufa gooftaan ija biddaa. Bobaasaa jalatti ol butamna. Memmee Yesuus hin dhufa jedha amanaati. Kottaa beediisi Yesuus hin dhufa jedha amaniiti. Nama Yesuus dhufee buddeenni barbaadee dhufa. Gaa'elli barbaadee dhufa. Qabeenyi barbaadee dhufa. Yoo kooruu barbaadee dhuftu makiinaan. Yoo namni dibata akkasa oofu barbaadee dhuftu makiinaan. Yoo keessatti gaariin Waaqayyoo waaqessu hajiraatu keessa jedhe haadhufu viillaa miidhagaan. Waan hin taane baatte foolii hin taaneen fokkisuurra manni gaariin warra akka qumbii urgaa warra akka keetiif hadhuuf maqaa Yesuusiin. Hin dhufa dhugaa Waaqayyoo.
garuu duraan dursaatii maal godhaa jedha mootummaa waaqayyoo qajeelummaa ishee barbaaddadhaa inni kaan hundumtu maal ta'a jedha isiniif dabalama. Nama jabeessa ameen jedhaa. Jarri kuni lafa Yesuus jiru beeku waan Yesuus godhu beeku isaan kun baay'ee namoota murteeffatanii adeemanidha. Namoota murteeffatanii adeeman kanatu nama dhalootaa kaasee hidhamaa ta'e tokko sammuu isaaniitti yaadanii gara namicha Masiihii sanaa gara isa barsiisaa sanaa baannee geessina. Maaloo godha hin fayyisaa. Mandara keessatti naafate yookaan hidhamee ciisu keessatti akka aadaa biyya sanaatti dhala yoo dhaban cubbamaa. Yoo naafatanii dhalatan cubbamaa. Yoo jaamummaadhaan dhalatan cubbamaadhaa jedhu aadaa biyya saniiti. Biyyi bakkeedhaati cubbamaa ta'uu namichaa beeka. Biyyi bakkeedhaati maatiin irraa dhalate qorachaa jira. Gaaf tokko gooftaa Yesuusiin namichi jaamaan kun hanaadhaati moo kan abbaati moo kan saati cubbuun kana isa ga'e jennaani Yesuus lakki jedhe. Jarattiin namni jaame dhalannaani cubbamaa nama gooti. Gaaf harkaa dhaban firruu alagaadhaadhaaf harfanan tokko. Maayini zeemaan sa'i. Gaaf harkaa dhaban maaloo dhadhu firruu alagaadha. Gaaf harkaa dhaban hin murteeffattaa. Amantii kanatti murteeffatteetta. Garaa kutatteetta. Lafti onaan sun misoomaadha. Tokko organnaan nagaanaan. Gurbaasa duuba hin murteeffattaa. Murteeffattee duukaa baate balballi biyyaaf cufaa siif banamaadha. Jarri kuni namicha naafa kana baadhatanii gara Yesuus dhufan maal godhanii hin fayyisadhanii maaf akkas jette yoonaan jette namichi eegachi ga'ee booddee Yesuusi namicha naafa irratti ilaalee jedhameti. Warra baatanii dhufan amantii isaanii ilaalee maal godheedha ilmoo koo jedheedha. Eewun ilaalee warra baatanii dhufan ilaalee maal baattee dhufte ganama kana maal baatee jira manni kee maal baatee jira barri kee maal baatee jira biyyi kee maal rakkinni abbaa keeti maal rakkinni obboleessa keeti maal rakkinni biyya keeti murteeffadhu waami waaqayyooni waaqayyo deebii gaaffii deebii dhabe bara dheeraatiif ganama kana deebiidhaan si argama. Nama tokkoof hin ta'a maqaa Yesuusiini. Jarri kun baatanii fidanii gara Yesuus fidaniitu fuula isaa dura dhaabbatanii daqiiqaa lama turre. Amantii warra baatanii dhufanii ilaaleetu ilmoo koottiin jedheedha. Abeet jedhee dubbate haasaan danda'a hin deemaa hin socho'aa otuu isa hin dhaggeeffatin. Gooftaan gaafa dubbatu si barbaadee si fayyisaadha. Zakkiyoos Yesuusin ilaaluudhaaf qilimxoo yaabbate fuudhee galuudhaaf miti. Waaqayyo immoo garaa Zakkiyoos keessaa jaalalli waaqayyoon jaallatu tokko akka jiru arge. Mukarraa gadi bu'i mana keettan si wajjin galaa jedheen. Biyyi immoo Zakkiyoosin qarattuu ta'uu isaa beeka. Nama cubbamaa ta'uu isaa beeka. Gaafa Yesuus mana dhaqu mana cubbamaa dhaqeedhanii Yesuusin kaasuutti ka'an. Yesuus immoo cubbamaa barbaacha akka dhufe dubbate. Iddoo kanatti haasaa dheeraa haasofne Yesuus. Ilmoo koo cubbuun kee meeqa hundinuu sii dhiifameera. Amanii murteeffadhuutii malee. Nama murtoo ta'e malee dhimmi kee waan hundumtuu maqaa Yesuusin hojjetamaadha. Nama jabeessaati ameen jedhaa. Na harkaa fuutaa murteeffatte kakuu kee bara dheeraa isa haalli daangaatti godhe isa barri daangaatti godhe isa waaqayyo dubbate sanaa isa biyyi daangaatti godhe isa seerri daangaatti godhe isa diinni daangaatti godhe harka kee keessa buuseera. Hin fuutaa maqaa Yesuusiini harka kee keessa buuseera. Gale kakuun bara dheeraa dookumentiin tokko fagaatee deemeera. Paaspoortiin tokko xumurameera. Dookumentiin tokko haleluuyaa haleluuyaa. Yeroo dhiyootti namni xiyyaara yaabee hin beekne dirree xiyyaaraa shaanxaa baatee deemaa jira. Murteeffattee baata gaa'elli kee milkaa'aadha. Murteeffattee baata daldalli kee irraa hafaa bu'aa qaba. Murteeffattee baata hin milkooftaa gurraa qabdaa
ati mucaa kooti siin jedheera yesuus kee hin jaallatta karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti si geessa irratti dubbachuu barbaachisa qaba murteeffadhu malee waan haaraan balbala si ga'eera warri murteeffatan misraachoo hin beeloftan irraa hafaa jiraattu